sottu tu mallakan ufte ta'onne kulkullu kennitu saharka dhaamsiti jechuudha. Kun ammoo ta'uu dhugaa rabbiin ufaa laaffisu garuu hojii jiraachuuf osoo hin taane harki caalaa yeroo ammaa kana bultii bareedduu yoo namni tokko ijaarrate bultii bareeddisu akkam ijaaramte kan jedhu gidduu seentee akka shiixanaa bultii sanii iddee biraatti dubartoonni gariin jechuudha. Dhiironni gariinis akkasiidha hundaa miti. Kanaafuyyuu rabbiin nama bultii namaa seenee raddii gurraallee rabbiin nama of qusatu rabbiin waa taasisu ulfaattuudha wanti bultii namaa keessa seenuun bultii namni tokko ijaara keessa quba laachuun baay'ee ulfaataadha yaa obboleewwan kiyyaa. Rabbiin isirraas gaafatu ta'a akkasatti haftu gaafa fuuldura rabbii deemtu irraa gaafatamuuf teetta waan ta'eef rabbiin nama keerii hamma jiru waliin facaasu nu haa taasisu jechuu barbaada. Obboleessa keenya Hajiillee rabbiin karaa ofii jaalatu irratti isa haa qajeelchu, isaaf ifa haa godhu, ifa itti haa agarsiisu. Haraamoonti kun daldalli kun sirrii ta'uu dhabu karaa jim jedhee deemaa akka jiru dukkana keessa akka jiru rabbiin isatti haa mul'isu isaan jenna. Karaa isaatti haa agarsiisu. Namni nama dogongora ofii beekee taasii achi dabarsisuun dogongora ta'uu beekee too'ibatee karaa irra qajeelaa irratti deemu rabbiin nuuf haa taasisu. Akkasumas obboleewwan teenya ijoollee shamaraa horoota hojii deemaa jiranii horoota isarratti dhufasan illee rabbiin isaan haa qajeelchu. Qajeeluma isaaniif haa laatu rabbiin karaa haqaa isaan haa agarsiisu. Anaaf isaan illee rabbiin nu haa qajeelchu. Warra karaa haqa arginu haa taasisu jechuu barbaada. Obboleewwan keenya hundumtuu yaada babbareedaa kennaa fi jajjabeessaa bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Turtii wajjin gooneef galatoomaadhaa. Yoo dogongorri jiraateef koomentii jala naaf kaayaa. Qeequmsa qabdan koomentii jala naaf kaayaa. Caaltuu viidiyoo gabaabduu tana miidhageeffadhaa. Yaada qabdan nu barreessaa. Caaltuullee jajjabeessaa du'aayii godhaa fi isiniin jedhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ajaa'ibnatti ta'ee baatiin 3 fi 2 kun yooma akka dhumatti eegaa jira. Eenyu akka dhufu muddamee jira. Baatiin 2 kun 3 kun dhumtee baay'ee muddamee jira. Eenyuma akka fuudhu ilaaluudhaaf baay'ee tokko muddamee jira. Nama baay'ee argee ture, nama baay'ee argee nama akka jii waan itti man hin dhageenye waan ofii isaatii yaade malee nama waan tokko hin dhageenye nama akkasaa biyya lafaa kanarratti argee hin jiru. Kanaafuu rabbi isaa qajeelchuu isinillee du'aayii godhaa fi rabbi akka isa qajeelchu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa anaafillee du'aayii naa godhan isiniin jedha. Akka jaarsa gaarii natti qabu akka jaarsa hajjinarra hin qabne hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa nama gaarii akkanatti qabu isinillee du'aayii naa godhaa. Nama akka jii osoo hin ta'in nama faayidaaf nama barbaadu osoo hin ta'in nama jireenyaaf nama barbaadu. Nama jiruuf nama barbaadu akka rabbiin natti qabu du'aayii naa godhan isiniin jedha. Du'aayiin keessan faayidaa qabdi waan ta'eef. Mucayyoo mana keessatti utaaltu kanaaf dhaamsin qabu yoo jiraate amma baatii 2-3 utaaleen isiin jedha. Sanaan booda ofiinuu gurra qabee gadi si darba. Amma baatii 2-3 utaaleen isiin jedha. Baatii 2-3 turraan ofiinuu gurra qabee gadi si darbee tokkommoo wal galchee si gabbaatan isiin jedha. Kanaafuu rabbi isiniif haa laaffisu isiniin jedha. Waan hordoftaniif ulfaadhaa kabajamaa galatoomna isiniin jedha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole sheer laayik gochuun